والله ورق أرجع كتابة أجرسي سافتو فدتشو داف درسي شنتو في يوم قدت يوخي جهاتف خناف أكسان وقافت آخيسان ورب الكعبة نما أليف بينه نما هدوتك بيد دبافته كن أنا أفتر في قدا الحمد لله رب العالمين akkaataan itti barattu yoo si galuu dide nu gaafadhu malee jettee gruupii keessan taa'in hubachiisa يا أيها الذين آمنوا نو جنبوا توداف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليا الإسلام الدنيا مرر جرتن كل جيك بقرآن يوكين حروفا يوكين كتابا أغرسيسا كخطا خدا نفاتي خدا نفان أبليا كيا واو سكنا جدما واو سكنا قبي ضماتي يو آني رفي نبوچسيسا مو جچسيسا قبي فتحاتي في كسراتي يو آني رفي قرو أوفيسا داتي دبي فما قبين ضما أكا أوتيس بكا بؤو فد أقرو دبچسو خيسات أكا أو بكا بؤو يغنجرو موني يو جچو فين أمنوتي ما itti odaana afaan oromoo keessatti afaan arabaa keessatti hagasillee moo jechuu dhabu mawne jechuudhaaf gargaaruu fi gara dubbachiiftu ootti dhihaatu yommuu ta'e qubee dammaa itti aanee yoo dhufe garuu qubee masaan bochisiisa qubee dammaatti yoo aanee dhufe qubee masaan bochisiisa egaa darsi as deemtu keessatti waa'u sukuna dubbachiistota keessaa godhee kan hin fudhee fi يا أيها الذين آمنوا نو جنبوا توداف نو وان ضماته واو سكنات تدونوا برباكس نون واو سكنادا مال نفايدة خجلوا فيه قبيلة أفان أربا ضمات هنتي يو عنيدو في أكم قد سجلوا درسي أسديم سخيستي خوجلال لتها كن درسي مدرسة صباح الرئيس نيف دربو خخود نفا يوم موتو applicationii madrasaa sabaax kan mataa isaa waan qabuuf applicationii san fayyadamu hin dagatinaadha warri sun buudide yeroo dhiyootti inshallah bilbiloota android iphone fi apple fi ipad akka hojjetu inshallah ta'ala qulqulleysine hojjenne sirreysine kan simbiraan geenyu ta'a bi'idnillahi azza wa jalla jannati yaanna درسي أسديمتو تنا سيران أكا هردفتن هبتشيسا درسي خدنا فرا جلقبون اندن ديم درسي توقف فرا برچا خد أكاتان اتبارت يوسي قلودي دي نغافت نمالي جاجة گروپي خيسان تاين قل مويته مي دفته ترتيبني درسي يوسي انقل لغافت ترتيبني درسي هدو نما والله إيري شمري ورب الكعبة نما أليف بينه نما هدوتك بيد دبافته كن أنا أفتر في قدا الحمد لله رب العالمين هدونيس دعاي نوغرو جراني غلطوما ورمو بوان الرا أرغتا نتهم تاني هملين وجبيستان غلطوما ورسيني قالوا دبيس الجتاني تاون خيسا نميد أبيخا مالف نميد قل لنا درسي برنوتا خينياتي في أكمي تكا برسيس نتهم فايدة وان تهف هدو نميدا خناف أكسان وقافت خيسان channel خيني تليجراما نجري channel خيني تليجراما را درسين تقفا لما فا سدفا أفرفا شنفا جرا شنفا تاني قرمات هجرا ديمت درسين هنگا خود أوائي جرتي خود أبو جاه بودا خود
torbaffaan yookiin 16ffaan ammas qormaata 16ffaadha yookiin 17ffaarra jiru san eega dabarte kitaaba agarsiisaa waraqaa ragaa fudhatteeti gara qaayidaa nuuraaniyyaa dabarraa jechuudha. Ji'an geenye kitaaba agarsiisaa barannee finne ati quban qabdu kaan gruppii akkasumaatti ka inni jalqabin khawarri gaafa isaa wajji galmaa'ee wallahi waraqaa ragaa kitaaba agarsiisaa fixuu fudhachuudhaaf darsii 5 hafe yoo guddate yookiin 6 hafe qubee sirrii daddabaafate gara qaayidaa nuuraaniyyaa darbuuf deema. Gara qaayidaa nuuraaniyyaa eega dabarre booda qaayidaa nuuraaniyyaa min awwal ila aakhir eega barannee booda suuraa faatihaa irraa jalqabnee suuratun naasiin ilaa suuraa ammaatti bifa qulqulluu ta'een qaraasifna. Achi booda abbaan quraanni qaraa bakka fedhe deemeetis qara'uu danda'a jeetiin iyyaata. Kanaafis warri madrasaa sabaahitti hin galmaawin akka galmooytan مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا daawwattoota keenya aappii madrasaa sabaa fayyadamuu hin dagatinaa. Aappiin madrasaa sabaa qur'aana guutuu of keessaa qaba, kitaaba agarsiisaa of keessaa qaba, qaa'idatun nuuraaniyyaa of keessaa qaba, kitaaba ahkaama haydii waa'ee laguu dubartoota of keessaa qaba. Kana qofaa miti, kitaaba hedduu of keessaa qaba. Yoom kana qofaree zikriiwwan adda addaatis of keessaa qaba. Torbaniin abdeet godhaman ni haaromsama. Darsii leenjii huruufa qubee afaan arabaa afaan oromootiin darsii guutuu akkasumas leenjii qaa'idatun nuuraaniyyaa afaan oromootiin darsii guutuu appiloota kana irratti goonuta. Abdeet godhaa teenya haaromsaa teenya waan ta'aaf gabbuufadhaatii haaromsadhaa. Warri aappicha dhabdan karaa keessaa nu dubbisaa nutu siniif ergaa. مدرسة صباحتي قرآن بردا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا إيغا نمني هدون درسي خينيا كاليسا برتني خيسا نترغتني جرتني براتوتا مدرسة سبا حران تنمو خبرتن مالتا جنان برنوتا خود نفا واو سكناتي. واو سكنا بلين كيا غسالاماتي دبي سما واو سكنا جتشان maali kam inni waa suqnaa ofii isaadhaati yoo jenne waa suqnaa jechuun waa suqnaa qabu waa suqnaa jennee barannee raami waa suqnaa iwu jennee barannee turreemi waa suqnaa jechuun isa kana akka dubbachiisuu isin fayyadanni yoo waan du'ammaa ta'eetti aanee dhufe qalbiin dhaggeeffadhu. Afaan oromoo keessatti buuse jechuudhaaf buse hin jettu ulama godhuu qabdaami. Fakkeenyaaf buuse afaan oromoo isin yaa barreessuuti mee buuse deen isin barreessa. buuse jennee yeroo barreessinu akkuma isin argaa jirtan kana buuse jennee yeroo barreessinu isinii guddisu buuse jennee yeroo barreessinu uu lama goone osoo busee jennuu barbaannee uu takka goonaa jechuu tanarraa kana. Amma gaa buuse jennee osoo afaan arabaatiin barreessuu barbaanne maaltu saasee godhaa yaa suqnaatii itti dhufna. Darsii itti aanu keessatti mee darsiin kanatti aanu yaa suqnaatii sumatti aanu keessatti dhufna jechuudha. Darsii 11ffaa keessatti itti dhufna. Duba amma maaltu qubee yee beesee shee tee godhaa itti deemna. Buuse jennee osoo barreessuu feene yaa suqnaa waan hin barataniif nu dhiba malee amma waa suqnaa waan baranneef maaltu buu godha jechuu barachuu jirra. Waa suqnaa kophaa isaan qara'ama. Yoo kophaa isaa doon taane yoo wanni isa dura ture fatahaa ta'e fakkeenyaaf amma kun buu jedhee butaami kun ilaa kun abboleeyyan kiyya baadu ammaa waa suqnaa baadu ammaa buu waa suqnaa buu taha walitti taadu ammaa duu waa suqnaa tuuta tuu amma baadu ammaa buu waa suqnaa buu taadu ammaa tuu waa suqnaa tuu akkana jedhama. Tole jedhe malitti maal ta'a buu uu tuu suuta okay jedhi. Waa suqnaa yoo waan isa dura fatahaa ta'etti yookiin kasraa ta'etti aanee dhufe fakkeenyaaf miim suqnaa
dhiifama naa godhaa obboleeyyan kiyya. Tuu sinumaa fi suu jenneerraa miti. Amma miim suknaa jechuun miim kasraa jala butametti waaw suknaa itti aanee yoo dhufe waaw suknaa jechuun isa kana. Isan kalariidhaan keessaa diimesse kana jechuudha. Asirrattis isan kalariidhaan keessaa gurraachesse kanaa jechuudha. Asirrattis isan kalariidhaan keessaa diimesse kanaa jechuudha. Okay. Amma qubeetu ammaatti yoo aanee dhufe hin buchisiisaa jenneerra. Buu godha. Osoo jiimtu ammaatti aanee dhufe akkam godha obboleessa koo? Akkam godha siin jedhe juu godha. Osoo ishiin itti aanee dhufe maal godha? Shuu godha. Ganaa barreessituu qalbiin dhageeffadhaa. Asii booda ganaa qormaanni dhufa. Ganaa hima jaartaniiti kan kitaaba kana keessaa waraqaa ragaa fudhattanii baatan. Okay. Hima jaaruu dhabnaa ol deebitanii barattu. Yoo fedhii keessan ta'e immoo bira darbuu dandeessu. Garuu barachuu barbaannaan akkasitti. Tole. Waaw suknaadhaa du'aaddu fakkeenyaaf kun isaadha garuu. Du'aaddummaatti doo aanee dhufe maal ta'a? Duuta. Okay. Garuu kun immoo dammaa miti. Miim kun kasraadha. Miim kasraatti yoo aanee dhufe maal godhaa? Wanta kan godhumaa ofumaa dubbifama. Miiw jedhamee ofumaa irra butaa ta'ee dubbisamaa jechuun miiw. Osoo miim fatahaatti aanee osoo dhufe yoo waaw suknaa miim fatahaatti aanee osoo dhufe yoo miim fatahaatti kuni miim fatahaatti ishi kun immoo inni kalariitti godhuu deemu kuni inni kalarii isaadhaa magariisa godhe kun jechuudha waaw suknaati. Amma maal ta'a fatahaan silaa qubee tokko akka waan aan bira jiru dubbisaa hin irra miim fatahaa maal ta'a ofiisaati maata. Waaw suknaa yoo biraa jiraate maal godha waan takka san godhuu ofii inni kun irra butaa dubbifama waaw maw ta'a jechuudha. Boleessa kiyya nama aqli qabuuf asii yoo sii galuu dide maali beektaa rakkoon kee maal akka ta'e tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa baratteen dhufnee rakkoon kee waan takka waa biraa miti. Kanaafuu ol deebitee tokkoffaarraa dhufuu qabda. Tokkoffaarraa dhufuu qabda qormaata darbaa barsiisaan kan kee darbisiin jedhaati. Okay. Kun miim kasraatii waaw suknaa bira jiraate mi'uu tahaa jenne miim fatahaatii waaw suknaa bira jiraate maa'uu tahaa jenne osoo kun du'aa ta'e yoo du'aa fatahaa soo ta'e waaw suknaa yoo bira daw godha jechuudha. Maali kan naa ergitanii qalbiin na dhaggeeffadhaadha akka abdii murree yoo si galuutti na gaafadhu waan sin dhibe na gaafadhaadha isinumaaf hin taa'ee jira. Amma gaa maal gootee na ergitu aliif baa taa saadhaamii kun waaw suknaa kana bira keessanii na ergitu. Suuraa kaastanii afaaniinis jala jettanii reekardiin akkam jettu aliif dammaa uu waa suknaa uu baa dammaa buu waa suknaa buu taa dammaa tuu waa suknaa tuu hin buchisiisa jechuudha. Saa dammaa suu waa suknaa suu hin buchisiisa jechuudha. Ishi jiim yoo jiraate hoo jiim dammaa juu waa suknaa juu hayyoo jiraate hoo haadammaa huu waa suknaa huu hayyoo jiraate hoo haadammaa huu waa suknaa huu daal yoo jiraate hoo daaldommaa duu waa suknaa duu maaliif nuun barreessineen jeenaa saafe olif baratteera annaan asitti hin barreessita olif barachuudhaaf naan asitti hin barreessine ol deebi'uu qabda ansumaa fi barobboleessa kiyya malee qur'aana yoo fixxeen irra gammadaan akka daftee fixxuufiin kana bifa kanaan si barsiisuu jira. Amma kan naa gootu maali daftara kee fudhattee aliif dammaa'uutii fi waaw suknaa wal bira barreessitee akka nama fakkeenya sii jedhe kanaan sagaleen jala jettee na ergita osoo viidiyoo ta'uu dhabe kan naa ergitan yeroo garii viidiyoon jedheen bu'u osoo akkana gootanii bareedaadha. Darsii 11ffaa darsii yaa suknaatiin hanga walitti deebinuutti turtii gaariin isinii hawwa buleeyyan kiyya ajaja barsiisaa keessanii dalagaa qariiban qur'aana ni fixxuu hin yaaddawinaadha. Wasallallaahu alaa nabiinaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. كتاب فيه ذكركم من الرحمن قد نزلا. Ati madrasaa sabaa keessatti sigal meeseenaan deddeebiin Barkaraan jira sila. maala isa qaruu jirta meemma Qaraatiin jiraan ijoollee wayii irratti qara'u jira huruuf addaan baafadheen jira waa hundaa'u. yuutuubii maka isa gadi fiigdee ol fiigdee akkasumatti viidiyoo
muuziqaaf maal dhaggeeffachuu maal qara'uu jirtan eessa keessa? Huruufa addaan bare amma. Huruufa addaan baafattee jechuudha amma. Nagaan hin qara. Qubee afaan Arabaa hunda ni dandeessaa? Ni beekta addaan? Laan beektuu taa'e garuu? Addaan baafadheen jira dhaabbattee dandeessi bakka. Haayee amma eessa keessa jirtame? Amma fatahaa kisraa obammaa kan jedhan san achi seeneen jira. Kokkareeyye. Hojjedhe. Alif fataa'aa, alif kisraa'ii, alif dommaa'uu. ضاد فتحة ضاء 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 كسرى ضي ضاء ضم ضو جد طا فتحة طا مالين بليس Maal qara'uu jirta sila? طا فتحة طا Akkana qaraata duba? Xaa fatahaa xaa. طا فتحة طا Sirreessi. Inni geessu ati sila. Hayyee amma madrasaa sabaa ittiin si erga ammarraa kaaftee waatsaappiidhaan yuutuubiidhaanis waan gadhiifamu hundaa hordofiiti qubee addaan baafadhu qabadhu lakkoofsa. Duwwaa duwwaa 25 duwwaa duwwaa 25 19 19 20 20 16 16 duwwaa 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 kanarraan waatsaappiirraan galmaa'iti akka sanitti onlaayiniin baradhu. Amma booda qura'aan akkanatti sii daddaakkuse agarraan sii dhumatti deema yaamma. Maali boo kun ijoollee zabanaa asiif achi deemtee yuutuubaa fi tiiktook keessa fiiguu ala waa takka waan ilmii barachuudha waa takka keessa hin jiru. Yaa Rabbi yaa Allah zabanuma akkam keessa jira. Mee amma zabana onlaayinii dhaan akkasitti barnoonni adda addaa deemuu jiru kanaan nu yeroo amma yuutuubii keessa deemneetu muuziqaa fi waan adda addaa dhaggeeffannu. Wayyaa Rabbiiki. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا